السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمهار كفوني كبجمتوتا داوتوتا تلفزيوني هاملتن ودو كينيا كان گويار راتيف كبني هنگفوتا إساني درسون كم بيا كيسا في بيا لا إسان داوتشيفنا ودو ولين كان سيولين ترو أن أمين شبسيتين. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa dhaabbilee barnootaa ol'aanoo dhuunfaa 52 ulaagaalee seeraa guutuu dhabuun hayyamni isaanii haqamee akka cufaman ajajuu ifoomse. Itoophiyaan rakkoo hanqina boba'aa furuudhaaf mana hojii idilee hojjechuu dabalatee tarkaanfiiwwan qusannaa boba'aa ciccimoo jedhamee hojii irra oolchuu jalqabuu beeksisan. Pirezidaantiin kibba lixa Somaaliyaa aangawootni federaalaa baay'ee to'achuu hordofee taayitaa isaanii fedhiidhaan gadhiisuun dhagahameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin yeroon itti Saudi Arabiyaan humnoota Ameerikaa biyya ishee keessaa ariitu amma gaheera kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu kanaa fi kanneen biroo akka ta'an isin daawwachiifnaa nu waliin tura. Jilli Dr. Muhammad Salehin durfamu agarsiisa turizimii umraa magaalaa Madiinaa keessatti geggeeffamu irratti hirmaateera. Mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti jilli Dr. Muhammad Saleh Jamaalin durfamu agarsiisa turizimii umraa magaalaa kabajamtuu Madiinaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaateetti jira. Jilli kun agarsiisa turizimii umraa magaalaa kabajamtuu Madiinaa keessatti gaggeeffame irratti wayita hirmaatu ministeera Hajjii Saudi Arabiyaa kan ta'an Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiyaa, ministeera dhimma alaa Dr. Abdul Fattah Al-Mashhati fi daayirektara ol'aanaa ministeera Hajjii fi umraa Madiinaa Injiinar Ammar bin Mansur wajjin dhimmoota garaagaraa irratti marii gaggeessaniiru. Agarsiisni kun bitootessa 21 hanga 23 bara 2018 tti kan gaggeeffamu yoo ta'u murtoowwan gurguddoon garaagaraa irratti murteeffamu jedhamee eegama. Magaalaa Finfinneetti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 3 darbuun dhagahame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 9tti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 3 darbuu qajeelchi waliigalaa poolisii magaalattii beeksise. Balaa kanaan kutaa magaalichaa aanaa 9 bakka addaa Kotobee Duwwaa 2 jedhamuun beekamutti kan mudate ta'uun yoo ibsamu konkolaataan deddeebisa uummataa Miinibaasii jedhamu namoota 13 fe'ee Ankorchaarraa gara Laambaratitti imalaa kan ture ta'uu garagaluun balichee mudachuu poolisiin magaalattii beeksiseera. Balaan kun halkan sa'aatii 11 fi walakkaatti kan mudate yoo ta'u balaa kanaan ammoo lubbuun namoota 3 darbuun konkolaachisaa dabalatee namoota 16 hafan irratti ammoo miidhaan cimaa fi salphaan akka qaqqabeessi himaniiru. Ka'umsi balaa kanaa qoratamaa jiraachuus poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Abbaan taayitichaa dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa hayyamni isaanii haqamuu ifa godhe. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa dhaabbileen barnoota ol'aanoo dhuunfaa 52 ta'an ulaagaalee seeraa guutuu dhabuun hayyamni isaanii haqame akka cufaman ajajuu beeksiseera. Qajeelfama biiroowwan pirezidaantota naannolee bulchiinsota magaalotaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf ergameen dhaabbileen kunniin adeemsa galmee irra deebii dirqama kutaa hayyamaatiin geggeeffamu irratti hirmaachuu dhabuu isaaniitiin seektara barnoota ol'aanoo keessaa akka bahan ajajamuun beekameera. Yaadachiifni irra deddeebi'ee kennamus dhaabbileen kunneen murtee kanaaf bitamoo ta'uu hin dandeenye jedhan. Abbaan taayitichaa onkololeessa bara 2024 hanga 25 waggaa tokko gidduutti xalayaalee 4 kan erge ta'uu yoo himu bilbilaa fi dhimma kana qaamaan dhufanii akka ibsaniifis gaafateera. Dhaabbileen kunneen garuu ulaagaalee fi adeemsa eegamuu guutuun seektara barnootaa keessaa hin baane jedhameera. Kanaan kan ka'e hayyamni isaanii guutumaan guututti akka addaan citus himeera. Abbaan taayitichaa tajaajila barnootaa ol'aanoo kennuu akka dhaaban dirqamsiisuun tajaajila kanaan lammiilee irratti miidhaan akka hin geenye taasisaa kan jedhanii fi qondaaltota gaafachuun hayyama malee hojjechuun barattoota irratti miidhaa geessisuu fi qulqullina barnootaa gadi buusuu akka danda'anullee akeekkachiiseera. Qajeelfamichi dabalataan bulchiinsota naannoo, koomishinota poolisii, biiroowwan haqaa fi waajjiraalee daldalaa miidhaa dhaabbilee kanaan ga'ee qoratanii tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e akka fudhataniifis ajaja biraa kenneera. Tarkaanfiin kun carraaqqii abbaa taayitichaa dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa irratti hordoffii taasisuu cimsuu fi dambii biyyaalessaa kabachiisuudhaaf taasifamu keessaa tokko ta'uun himameera. Tarkaanfiin kun kan dhufe lakkoofsi barattoota yuunivarsiitii galmaa'anii fi qorumsa biyyaalessaa fudhatan haala kanaan dura hin mul'anneen gadi bu'aa wayita jiru keessatti ta'uun ammoo dubbii biraa uumeera. Qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2025 jechuunis bara darbee barattoota 500,000 ol qorumsa fudhatan keessaa 48 yookaan parsantii 8.4 qofatu darbe. Lakkoofsi kun bara 2022 jechuunis waggoota 4 dura barattoota 800 ol qorumsa fudhatan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu akkaan gadi bu'eeras jedhameera.
Itoophiyaan rakkoo hanqina boba'aa furuudhaaf mana hojii idilee hojjechuu dabalatee tarkaanfiiwwan qusannaa boba'aa ciccimoo jedhamee hojiirra oolchuu jalqabde. Hanqina boba'aa rakkoo nagaa naannoo baha giddu galeessaa hordofee mudate furuudhaaf Itoophiyaan tarkaanfiiwwan qusannaa adda addaa hojiirra oolchuu jalqabdeerti. Kunis hojjettoota mootummaa fi dhaabbilee misoomaa hojii idilee mana akka hojjetan gochuu dabalatee hojjettoota hojii isaanii murteessaa hin taane dirqamaan boqonnaa akka bahan taasisaa jiraachuunis himameera. Akka gabaasa Reutersitti dhaabbanni mootummaa guddaan Ethio Engineering Group jedhamu hojjettoota isaa 3,000 ol waltajjii isaanii karaa viidiyoo akka geggeessan sochii konkolaattota akka hir'isan akkasumas imala dirqamaa irratti konkolaattota al tokkoon namoota hedduun geejjibsiisanii akka fayyadaman qajeelfama kana dabarseera. Dhaabbanni kun dabalataanis konkolaattota mootummaa guyyaa hojii qofa irratti akka fayyadaman daangessuu fi boba'aa ji'aan hooggantootaaf kennamu akka hir'isu murteessuu isaas beeksiseera. Tarkaanfileen kunniin akka fudhatamaniif rakkoo hanqina boba'aa hammaachaa jiru sodaachuu fi mootummaanii fi uummanni boba'aa qusachuun akka fayyadaman qajeelfamni erga darbeen boodaadha jedhame. Itoophiyaan oomisha boba'aa alaa irraa guutumaan guututti kan hirkattu yoo ta'u walitti bu'iinsa cimaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananii wal qabatee rakkoo hammaachaa dhufeen boba'aan dabaluun ni beekama. Gama biraatiin akka gabaasni Reporters ibsutti mootummaan Itoophiyaadha rakkoo geejjibaa furuuf yookaan hir'isuudhaaf dhiibbaa dhiyeessii boba'aa salphisuuf akkasumas waajjiraalee mootummaa fi dhaabbilee misoomaa hojjettoota isaanii murteessaa hin taane boqonnaa waggaa akka bahan ajajeera jechuun himameera. Qajeelfamni kun kan bahe addatti yeroo naaftaan torbaanota darban keessa akka malee hir'achaa dhufetti akkasumas magaalaa Finfinnee fi magaalota biroo keessatti buufataalee boba'aa irratti hiriirri dhedheeraa mul'achaa kan ture yoo ta'u bakkeewwan tokko tokkotti konkolaattota fe'umsaa awutoobisootnii fi kanneen birootis sa'aatii dheeraa akka achirra hiriiran argamaati kan inni jiru. Yeroo ammaa kana mootummaan tajaajila murteessaa fi itti fufiinsaaf hojjettoota barbaachisan adda baasaa jira, kanneen biroo ammoo boqonnaa irratti akka turanis taasisaa jira jechuun waajjirichi beeksiseera. Oduu biyya alaatti yoo dabarru pirezidaantiin naannoo kibba lixa Somaaliyaa aangawootni federaalaa baay'ee to'achuu hordofee taayitaa isaanii fedhiin gadhiisuun dhagahameera. Pirezidaantiin naannoo kibba lixa Somaaliyaa Abdul Aziz Hassan Mohammad guyyaa kaleessaa taayitaa gadi lakkisuu isaanii ifatti himaniiru. Pirezidaantichi murtee kana kan fudhatan erga loltoonni federaalaa fi gareen hidhattoota gara baay'ee seenanii walitti dhukaasni mudate yoo xiqqaate namoonni 2 ajjeefamanii 25 biroo ammoo akkaan madaahanii boodaadha jedhan. Ibsa gabaabaa fuula feesbuukii isaanii irratti baasaniin hojii gadi dhiisuu isaanii kanaan murteen kun hatattamaan akka hojii irra oolus himaniiru. Guyyaa tokko dura loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa milishootaan deeggaramanii gara baay'ee seenuun buufata poolisii giddugalaawwan daldalaa gurguddoo dabalatee iddoowwan murteessoo ta'an to'annoo isaanii jala oolchuun gabaafamee jira. Gama loltoota naannichaatiin ammoo mormiin mul'ate muraasa kan turee fi loltoonni naannoo laaftaa gaareen amanamoo ta'an ammoo kutaalee magaalattii tokko tokko keessaa ba'uun isaanii dhagahameera. Gabaasni naannichaa akka agarsiisutti buufata xiyyaaraa fi waajjira pirezidaantii dabalatee iddoowwan murteessoo ta'an to'annoo humnoota gamtaa Afrikaa dabalatee kutaa waraanaa Itoophiyaadha kan tarkaanfii gidduu seentummaa hin fudhatin jiru ta'a jedhameera. Taatee kana hordofuudhaan ministeerri maallaqaa kibba lixa Somaaliyaadhaan Ahmad Mohammad Hussein pirezidaantii itti aanaa ta'uu muudamaniiti kan isaan jiran. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagchiin yeroo itti Saudi Arabiyaan humnoota Ameerikaa biyya isheetii ariitu amma gaheeraa jedhan. Abbaas Araagchii ergaa toora X irratti maxxansaniin Saudi Arabiyaan loltoota Ameerikaa naannoo ishee keessaa akka ariitu gaafatanii haleellaan Iraan naannoo baha giddu galeessaa keessatti raawwattus deena ishee qofa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu cimsanii dubbataniiru. Araagchiin akka jedhanitti Iraan Saudi Arabiyaa ni kabajji akka biyya obbolummaattis ni ilaalti jedhan. Garuu tarkaanfiin waraanaa Iraan fudhattu weerartoota diinaa Arabootaas ta'ee Iraanotaaf kabaja hin qabne kan nageenya tokkollee fiduu hin dandeenye irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Araagchiin ergaa isaanii kana suuraa xiyyaara buufata xiyyaaraa Saudi Arabiyaa keessatti haleelamee bakka lamatti ba'ee fi mallattoo humna qilleensaa Ameerikaa qabu kan agarsiisu fakkaatu yeroo maxxansanitti akka ta'es beekameera. Waa'ee xiyyaara Ameerikaa Iraan haleeltee kanam ilaalchisee ajajaa giddu galeessaa Ameerikaa gaafatamus hanga ammaatti taatee kana ilaalchisee Ameerikaan deebii kennuu dhiifteerti. Kun osoo kanaan jiru ministeerri dhimma alaa Iraanii fi ministeerri dhimma alaa Faransaay dhimma Ameerikaa irratti mari'ataniiru jechuun odeeffannoon biraa baheera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagchii fi gita isaanii ministeera dhimma alaa Faransaay Jaan Naa'ol Baaroo wajjin marii bilbilaan taasisan. Waraanni walta'iinsa Ameerikaa fi Israa'eliin Iraan irratti geggeeffamaa jiru madaallii nageenyaa fi dinagdee irratti
miidhaa inni geessisaa jiru irratti mari'ataniiru. Akka tajaajilli oduu Taasmiin gabaasetti Noel Baaroo Faransaay waraana Iraan irratti banameef haleellaa bu'uuraalee misoomaa hawaasaa irratti raawwatamu kan mormitu ta'uu irra deebiidhaan mirkaneessaniiru. Ministeerichi itti dabaluun haalli naannichaa hammaachaa deemuun isaan yaaddessuu ibsuun waraanicha dhaabuu fi naannichatti tasgabbii dabalataa nageenyaa deebisuudhaaf furmaata dandeessisu argachuudhaaf sochiiwwan siyaasaa fi dippiloomaasii cimsuun akka barbaachisu dhaamaniitii kan isaan jiran. Hooggantoonni kunneen dabalataan biyyoota lamaan gidduutti hariiroo dippiloomaasii itti fufiinsaa barbaachisaa ta'uu kan ibsan yoo ta'u dhimmoota qoonsilaa irrattis yaada wal jijjiiraniiru. Ispeen naannoo qilleensa isii xiyyaarota waraanaa Ameerikaatiif cufaa ta'uu beeksifte. Ispeen naannoo qilleensa isii cufuu beeksisuudhaan buufata waraanaa isii xiyyaarota waraanaa Ameerikaa kanneen waraana Iraan waliin taasifamaa jiran keessatti hirmaataniif akka hin fayyadamne dhorkiteerti. Kana kan labsan ministeera ittisaa biyyattii tarkaanfiin kun Ispeen gidduu seentummaa waraanaa baha giddu galeessaa keessatti taasifamu mormuu ishee agarsiisas jedhaniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa biyyaa Ispeen Margarita Robles akka jedhanitti naannoo qilleensa isii keessa xiyyaarota Ameerikaa waraanaa Iraan keessatti hirmaataniif cufaadha jedhan. Ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez gama isaaniitiin waraana kana seeraan alaa of eeggannoo fi haqa kan hin qabne jechuudhaan ibsaniiru. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota televiziyoonii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televiziyoonii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadha.